Si ajjeesna jedhamee itti dhaadatamaa akka ture hiriyoota isaa tokko tokkotti himaa akka tures iyyaafachuu dubbata artisti Kumsaa Taammanaa. Ajjeefamuu Sooraa Abdataa ilaalchise. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Warreen maatii keenyan ta'an ammuma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qeqa qabdannuuf kaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Dargaggeessi afaan Oromootiin qoosaa yookaan koomedii hojjechuun beekamu Sooraa Abdataa magaalaa Finfinnee keessatti du'ee argamu hiriyoonni waliin hojjetan BBC'tti himani. Reenfi isaa roobii halkan keessaa hospitaala Phaayiloos erga geeffamee booda kamisa waaree booda gara iddoo dhaloota isaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Jaarsootti geggeeffamu hiriyoonni isaa ibsaniiru. Akka hiriyoota isaa ibsanitti bu'aan qorannoo reenfaa torban lama booda barama. Sababaa fi akkaataa lubbuun darbuun isaa wal qabatee BBC'n odeeffannoo dabalataa poolisii irraa argachuu hin dandeenye. Hiriyoonni isaa BBC'n dubbise garuu namoonni shakkiin to'annoo jala oolan akka jiran himani. BBC'n ofiin poolisii irraa kana adda hin baafanne. Hiriyoota isaa keessaa tokko kan ta'e Amaanuel Waaqturaa Sooraan waggoota 3 dura magaalaa Naqamteerraa gara Finfinnee akka dhufe dubbata. Waggaa 2 dura wal baranii hanga ammaa hojiiwwan koomedii 5 waliin hojjechuunis hime. Dargaggoon lubbuun isaa darbe kuni Finfinnee naannoo Jamoo jedhamu akka jiraatuu fi hoteela keessatti lubbuun darbuu ibsames achuma akka ta'e hime. Sooraan hojiilee koomedii miidiyaalee hawaasummaa fi waltajjiiwwan muraasa argate irratti hojjechuun dhiyoo kana beekamtii jaallatamummaa argachaa dhufeera. Duuti isaa dhaga'amuu hordofee miidiyaa hawaasummaa gubbaatti namoonni gadda ibsachaa jiru. Nama ofii fi maatii isaa jijjiiruuf kokoomsa guddaa qabudha jechuun sababiin du'a isaa ammallee akka hin beekamne hiriyoonni isaa Amaanuel ni dubbata. Hospitaala qorannoof erga galee ittuu nu hin bunne bu'aa isaas hin barre sababii maaliin akka du'e hin beekamne jedha. Hiriyoonni isaa sababii du'a isaa fi wanti shakkitan jira gaaffii jedhu yoo deebisu Sooraan nama hojii koomedii siyaasaa Sooraan awwaalame biyyeetti dabalameera har'a. Hubadhaa. Garuu kaayyoon isaa dheeraa ture. Anii fi isin biyya lafaa kana irratti har'a malee bor jiraachuu keenya hin beeknu. Hooggantoonni mootummaa, qaamoleen seeraa, namoonni bakka guguddaa jirtan, namoonni aangoo guguddaa qabdan, abbaan qabeenyaa, namoonni garaagaraa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtan hundumti keessan. Nuti nama yeroo jedhamnu har'a malee bor jiraachuu keenya hin beeknu. Boruu miti. Sa'aatii kanarraa fuuldura keenya sa'aatii tokko jiru sa'aatii 2 jiru daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 jirullee akka jiraannu hin beeknu. Sa'aatii yookiin miti daqiiqaa tokko gidduutti waan nurratti uumamu hin beeknu. Waaqayyo akkamitti akka dhufu hin beeknu. Dhugaadhaaf dhaabadhaa. Gara dhugaan jirtutti deemaa. Ishee har'a nyaattan qofaaf osoo hin taane, har'a foon nyaattanii buluuf osoo hin taane, har'a bargarii piizaa nyaattanii uskii dhugdanii buluuf osoo hin taane akaawwii goggogaa nyaadhaatii. Bishaan laga yaa'u dhugaatii saba keessaniifis eenyummaa keessaniifis dhugaadhaan dhaabbadhaa. Biyya lafaa irrattis biyya Waaqayyoo irratti bakka Waaqayyo samii irrattis rakkachuurra har'a gaarii ooluu wayya. Har'a gaarummaadhaaf dhaabachuu wayya. Har'a dhugaadhaaf falmuu wayya. Har'a dhugaadhaaf jiraachuu wayya. Akkas hin taane taanaan har'a qarshii argannuun, har'a aangoo argannuun, har'a beekamtii argannuun boonna taanaan. Isa fayyadamnee nama miidhaa taanaan, isa fayyadamnee dhugaa ilmaan hiyyeessaa, dhugaan ilmaan qulqulluu, dhugaa ilmaan warra miidhamanii, dhugaa ilmaan namoota firoota hin qabnee gadi awwaalla taanaan Waaqayyoon samiirraa nutti murteessa. Murteensaa immoo cimaadha. Biyya lafaa irrattis har'a nutti fakkaate malee dhumni keenya fokkisaa ta'a. Namni ol nu kaasu hin jiru. Dulluma keessatti siisan nutti taphata. Dhala ofii dhashiteetu sitti haasa'a. Du'aaf dabarsee si kenna. Kanaafiyyuu namoonni namman jedhe hooggantoonni mootummaa abbaa qabeenyaa qaamoleen seeraa garaagaraa hundumti keessan dhugaadhaaf dhaabadhaa. Dhiiga gurbaa kanaa barbaadaa fi dhugaa gurbaa kanaa barbaadaa fi maaliif ta'a jedhaa? Qarshiidhaan hin goyyoominaa, aangoodhaan hin goyyoominaa, beekamtiidhaan hin goyyoominaa, firaan hin goyyoominaa, namaan hin goyyoominaa, hooggantoota keessaniin hin goyyoominaa. Dhugaadhaaf dhaabadhaa. Har'a ari'amaa, beelahaa, hidhamaa, dheebodhaa, ajjeefamaa.
biyya lafaa gantuu kanarratti biyya lafaa nyaattuu ajjeestuu kanarratti yoo rakkattanillee waaqayyo biratti gammachuudhaan bara baraan jiraattu waan ta'eef jechaadha. Adaraa imaanaa kanan gatiinaa. Artist Sooraa Abdataa Finfinnee naannoo Jamuutiin du'e ergamiim. Sooraa Abdataa nama aartii diraamaa garaa garaa hojjechuun beekamu yoo ta'u dhiyeenyatti hojii haaraa waliin dhufaa jiraachuu isaa isa beektonni ni himu. Reeffi artist Sooraa Abdataa yeroo ammaa hospitaala Phaawulos seenee qoratamaa jiraachuus odeeffanneeti jirra. Finfinneen dachii dhiiga ilmaan ishee dhugaa dhageesse yoo ta'u keessattuu ilmaan Oromoo quuqama saba isaanii qaban kanneen aartii saba isaanii guddisan laafina tokko malee nyaachuun Oromoof qe'ee gaddaa erga taatee bubbultee jirti. Artist Sooraa Abdataa dargaggeessa lafaa dhufaa boora aartii Oromoo keessatti hojii gurguddaa hojjechaa jiru yoo ta'u dandeettii aartii isaatiin saba isaa bohaarsuun beekamtii nama qabudha. Dargaggeessa bakka yaadee ga'uuf jooree jaawaruu galma isaa hanqachuun adoolessa 27 ganama kana jeefamee reenfi isaa argamee jira. Akkaataan ajjechaa isaa fi eenyummaan namoota ajjeesanii haga ammaatti beekamuu baatus namoonni ijaan argan akka jedhanitti Sooraa Abdataan magaalaa Finfinnee naannoo Jamoo jedhamee beekamu mana dhiqannaa keessatti ajjeefamee argame. Yeroo ammaa kana reenfi isaa poolisiidhaan fuudhamee qorannoof hospitaala Phaawulos